Hayya amma gaafii siif qaba. Gaafa Dhiira dachee tanarratti uumameerraa namni hanga rasuulaa kabajamu jira. hin jiru sallallahu alaihi wasallam. Dubartoonni isaanii kabajaa isaaniif hin qabani. Haalaan isaan kabajan. Duuba rasuuli sallallahu alaihi wasallam wayita gara manaa galan fuula guuraa galani. Abadan inuu fuula gammachuutiin sasseeqaa afaan qulqulleeffachaa sussuwaakkachaa galan. Wayita mana ol seenan salaamata qara'anii jaartii isaanii gammachuun simatan. Sah fuula guuruun amala ergamaa rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu mee waan takka dhageeffattoota keenyaaf haadhaamnu. Hayyee Namoonni bultii jaarattan kan amala amma dubbanne kana qabdan torbaan tokko qofaaf sunnaa rasuulaa tana hojiirra oolchaa laalaa. Torbaanuma tokko qofaaf achi booda jijjiirama bultii keessan keessatti dhufu ni agartu. wayita alaa galtan ilkaan suwaakkadhaa gala. Wayita hularra geessan sasseeqaa salaamtaa bareedduun maatii teessan ziyaara. Ijoollee teessaniifitti qabaadhuun gaddaa. Fuula gammachuutiin maatii teessan gammachiisa. Mee waan kana torbaanuma takka qofaaf ijibbaadhaa laala waan ajaa'ibaati. Eega salaama gaafattanii booda kitaabaa fi telefoona irratti hin xiyyeeffatinaa. Kitaabaaf yeroo biroo kennaa. Maatiin keessan isinitti hajama. Isin waliin haasawee gammadee taphachuu fedha. Mee carraa kana maatii keessaniif kennaa. Wanti kun kafaltii mallaqaatti hin hajamu. Dhukkubaafis nama hin saaxilu. Arra waan jabduuf itti fedhea fayyaadee galatoomi. Galanni kee hin badin. Hayyee mee gaasitti hin gabaabbannu waatis himigaa dogongora dubartoota. Dogongorri dubartootaa kan irraa dubbachuu fedhu huccuu manaati. Huccuu manaa akkam? Huccuu xuraawaa kan hin miiccamin kan nyaataan laaqame yookiin huccuu ciccitaa hin barbaadamne. Tanaatu huccuu manaati. Dubartoonni hedduu wayita ala bahan huccuu qaalii akkaan bareedu uffatan. Akkuma manatti deebi'aniin akka ijoolleen irratti hin xureessineef daddafanii baafatan. Achi booda huccuu manaa kan hin bareenne uffatanii ta'an. Dhuga jette. Tunis rakkoo jabduu hawaasa keenya keessa jirtu. Mee amma naatu gaafii si gaafata. Gaafadhu. Dubartoonni heerumin maaliif babbareeffatan? Heerumuuf na fakkaata. Akka dhiirti bareedina isii ilaalee isii fuudhuuf babbareeffattimi. Innis bareedina isii kanaan hawwatamee isii fuudhee haa jennu. Hayyee. Inni bareedina isii kana ni barbaadu moo hin barbaadu? Waan barbaaduuf fuudhee miree. Eewwa. Duba bareedina inni barbaadu kana yoo jalaa dhoysite akkamitti isii jaalachuu danda'ame? Waan barbaadu yoo dhabe ammoo qalbiin isaa gammachuu dhabdi. Qalbiin gammachuu dhabde ammoo waan birootan isii gammachiiftu barbaaddi beeki. Gaafa waan biroo kan isii gammachiisu barbaadu eegalte immoo dubbiin akkasumatti deemtee wal jibbuutti ceeti. Akkasi rakkoo jabduudha. Dubartoonni kanarraa waan hedduu ilaalachuu qaban. Waan gaafa duraa jaarsa keessan garsiiftanii itti heerumtanii hin hongeessina. Bareeduu teessan inni hogguu barbaada. Huccuu miidheeduun isin arguu barbaada. Kanaafuu ifin irraanfatinaa. Huccuu bareedduu uffatanii ala bahuun fitinaa namatti fiduu dandeessi. Huccuu bareedduun jaarsa fi dura taa'uun ammoo jaalala namaaf cimsiti.